waraana kana duuba kan jiru waraanni kuni tokko furmaata kan arganne kan godhani lammaffaa waraanichas hunda caala waraanni kuni akka gaggeeffamu mootummaa federaalaa biirokraasii isaa to'achuudhani weeraruudhani waraanichi kuni akka itti fufu warri godhani amma baay'ee gatii guddaa kaffalaa jiru waraanichi naannoo isaaniitti gaggeeffamaa jira naannoo sana akka ba'u waan barbaadamu fakkaatu warri Tigraay numaayyuu kana dura egaa rakkoo tokko hin jira dhugumaa hanga Dabra Birhaan ga'anii duubatti deebi'anii jiru duubatti deebi'anii amma akka laalamaa jirutti gara Tigraayitti waan deebi'aniin fakkaatanii achuma lafa Amaaraa keessa turu lafa Amaaraa keessa turanii waan garaagaraa achumatti gochuu yaadaa jiru isaan warri ammatti karoorri isaanii akka fakkaatutti araarri waan jedhamus waan hojjechaa jiruun fakkaatu deddeemanis namoonni garaagaraa dubbatanii jiru waraanichi ammatti kan yaadame silaa bakkuma qabatan sana qabatanii bakka jirtanitti dhukaasa dhaabaa jedhamuutu barbaachisaa ture jedhee Taaboor Naash namni Ameerikaa ambaasaadara Ameerikaa kan turee fi ammas yeroo waraanichi jalqabu Finfinnee kan ture ambaasaadara Ameerikaa Finfinneetti ambaasaadara Ameerikaa kan ture egaa kanarratti waan loltuun biyyattii yookiin immoo namni guddaan tokko mootummaa keessaa waraanichi gaafa jalqabu bilbilee jedheenillee dubbatee jira. Namni kuni akka inni jedhutti egaa amma araarri kuni silaa otoo ta'e araarri homtuu wanti deemaa jiru iyyuu hin jiru malee araarri kuni kan ta'uu danda'u yookiin kan ta'uu qabu yoo araarri yoo dhukaasa bakkuma jiran sanitti status code eegamee bakkuma jiran sanitti yoo status code eegamee achuma dhaabatanii achiin booda waraanicha bakka jiranitti dhaabanii saniin booda marii godhamu sanaanii booddarraa beekamtummaa walii kennanii araarri kan ta'uu danda'u jedha inni araarri ta'uu kan danda'u yoo sana godhanii duraan dursee Tigraayii waan hundi guutamee fi karaan amma cufame kuni banamee fi achiin booda ibsaanis baankinis waan hundi jalqabee achiin booda dhiyaa Tigraayii referendamiif dhiyaate Walqaaxi Xagadee jedhamu suni achiin booda garasitti akkasitti furmaata argachuu ni danda'a jedha. Garuu waan ilaalaa jirru ammatti haala amma jiru kanaani referendamii irratti gaggeessuun hin danda'amu duraan dursee rakkoo kuni qabxii irratti waliin galamneedha yoo warri Tigraay isaan dhabanii lafa sana dhabanii tasuma araaratti galanii achiin booda otoo inni Amaara jala jiru Amaarri nama hundumaa achirraa buqqisanii warra Tigraay achiin booda referendamiin haa gaggeeffamu jechuun hin danda'amu. Kunis waan keessa hin jirredha. Yoommoo lakki bakka duritti haa deebi'u Tigraay jalatti haa deebi'u bakki warri buqqa'e hundi kan hin du'inoo jiraatan baay'een isaanii egaa kan du'an jiru kan biyyaa baqatanii si amma Suudaanii keessa biyyoota Awurooppaa asis Ameerikaa warri galan jiru ergasuma waggaa tokko achi buqqa'anii booddarra warri as galan jiru. Kanaaf isaanii bakka jirratti akkamti referendamiin rakkisaadha. Akkasuu ta'eyyuu referendamii kanaa yoo warri durii suni warri dur achi buqqa'e suni deebi'ee isaantu gaggeessoo ta'e baay'inaan isaanii warra Tigraay waan ta'aniif kana dura siyaalamee ture hin taane dura walgayyaa Adawaawii keessatti lafa kanarratti mari'atamee referendamiin haa gaggeeffamuu jedhamee referendamiin gara tokkoon warri Amaaraa referendamiin yoo gaggeeffame warra 1990 dura achi turanii yoo isaanii referendamii gaggeessanii jedhanii warri Tigraay immoo
yeroo sana kaasuu dandeessuu ture yookaan keessan ta'e yeroo sanis hin kaasne har'a kaastanii har'a immoo egaa ka'ee har'a lafti suni kan eenyutiidha. Lafti suni uummata kamtu irra jiraachaa jira kan jedhudha. Uummata irra jiraachaa jiru suni referendamii haa geggeessuu jennaani warri Amaaraa didanii kanaafi lafti suni otoo furmaata hin argatiin araarri waan jedhamu hin jiru jedhamee yaadama. Kanaafiyyuu amma waraanichi itti fufaa waraanichi warri Tigraayis amma humna baay'ee ijaarachaa jiru keessattuyyuu har'a gaashanaa qabatanii jiru. Gaashanaa gaafa qabatanii meeshaa waraanaa gurguddaa meeshaa waraanaa addaa ta'e irraa booji'anii jiru jedhamee jira. Kana jechuun egaa meeshaa dhiyoo kanaa Israa'elii fi Chaayinaa irraa bitate Abiyyi irraa saamanii jiru. Abiyyi kanaan kan rifate amma karaa qobboo fi waldiyaa kunnee jirra karaa guddaa kunnee jirra kanaaf karaa inni deemuu qabu karaa ittiin deemuu qabu jedheeti propagaandaa oofaa jira. Otoo jennu asirratti wanti isinitti himuu barbaadu Abiyyi amma propagaandaadhaan mo'atee jira. Propagaandaan mo'atee jira. Propagaandaadhaan tokkoffaa ba'aa jira. Propagaandaadhaan warra Tigraay caalaa propagaandaa hojjechaa jira. Miidiyaan addunyaa miidiyaan hundi kan jechaa jiranii miidiyaan addunyaa calliseera dhiifama miidiyaan addunyaa callisee jira. Miidiyaan biyyattii injifannoo Abiyyi kan isaan labsaa oolanii so Abiyyi amma emboldened ta'ee bahee jira. Abiyyi amma akka gootatti akka goota jedhanii gootummaa Abiyyi kanaa caalaa ijaaraa jiru. Kana dura Abiyyi irratti falmii guddaan ka'aa ture keessattuyyuu hanga Dabra Birhaan yoogaan kana Abiyyi dadhabaadha. Abiyyi maalidha? Keessattuu geggeessuu hin dandeenye bilchiginnaan du'ee waan akkasiisanii amma waa'ee bilchiginnaa hafaa jira. Waama bilchiginnaas miti. Dhaabni bilchiginnaa maal godhaas miti. Amma dubbiin siyaasaa otoo hin ta'in gara waraanaa qofaa waraana keessattis namoota muraasa tokko lama kun akka Mogessi Sheetee maalii jedhanii waanuma xixxinnoo kana odeessu malee namni loltuun achitti wareegame suni jeneraalonni beektonni waraanaa isaan namni maqaa dha'u hin jiru. Kan maqaa dha'u Abiyyiidha. Abiyyi reediyoo qabatee waan dhaqee fi loltuun biyyattii mo'atee Abiyyi dhaqee waan kilaashii qabatee fi loltuun biyyattii mo'atee kanaadha kan isaanii jedhanii kanaadha kan isaan dubbatanii. Kana jechuun egaa amma kaadiree tasgabbeessee jira. Kaadiree gammachiisee jira. Mana isaanii keessatti hammi tokko mana isaanii keessatti hammi tokko waanuma gaarii argaa jiru. Waanuma gaariitu mul'achaa fi jira. Kanaaf gara mana isaaniitiin rakkoon hin jiru tasgabbeessuu waan danda'anii fi lammaffaa karaa militariitiin gaafa laallee jennee karaa propagaandaatiin egaa akkuma isinitti himne Abiyyitu mo'achaa jira propagaandaadhaani. Karaa militariitiinis yoo laallee jenne warri Tigraay amma defense saayidii irra jiru. Lafa qabatan san defend gochuu bakka tokko retreat jalaa godhanii deemu. Kan akkasii kun loltuu Abiyyiitii fi hamilee kennuun isaan oollee amma deebi'anii lafa akka gaashanaa kana qabachuun isaaniitii fi iddoo tokko deebisanii gaafa qabachuu jalqabanii inni immoo kufaatii guddaa fi kiraayisisii jidduutti uuma. Amma inni guddaan kan eegamu egaa loltuu kanaa tarii kana duras dubbannee jirra. Gaafa duubatti deebi'uu danda'u jennee dura dubbannee turre. Kana akkas godhaniitiin lafa jalaa retreat godhanii achiin booda waan harkaa qabu harkaa dha'u meeshaa waraanaa inni qabatus harkaa
saamu harkaa fudhatu erga sana godhaniin booda Abiyyi gaafa harka duwwaatti hafu deebi'anii immoo lafa amma gadhiisan kana deebisanii qabatu. Sanaan alas akka duraa sanaa karaa tokko qofaan hin deeman amma karaa babal'atanii deemuu danda'u. Kanaan deebisanii garmaamatuma dhufuu ni danda'u. Kan nutti mul'achaa jiru amma yeroo gabaabaa keessatti Dasee fi Kombolchaan deebi'ee qabatamuu danda'a. Kana jechuun otuma qabachuu iyyuu baatanii naannoo Amaaraa irratti waraana geggeessuu qofti hamilee Amaaraa garmalee miidhaa ummatichi garmalee rakkataa tokko biyyattiin hanga waraana kana keessa turaa deemtu rakkoo guddaadhaaf saaxilamaa deemti. Rakkoon diinagdee, rakkoon hawaasummaa waan hedduutu kana wajjin wal qabatee dhufaa. Akka biyyattiittis akka naannoottis naannoon sun tasuma tasgabbiin argatu amma maqaa miidhamne warri Tigraay abbuutti nu saamee jira nurraa buqqisee nu maalii godhee beelofne bajeta biyyattii guutuu barbaadaa jiru akkas jedhanii amma waan hundi akka isaanii godhamu waan hundi akka isaanii kennamu kan isaan halkanii guyyaa iyyaa jiranii halkanii guyyaa hojjechaa jiranii haa ta'u malee kunis waan tokko isaan hin fayyadu. Miidhaa qofaadha sila otoo namni beekan jiraate kana hunda laalee araara himaa garuu mallattoon araaraa tasumaayyuu hin jiru. Taanee humni qilleensaa faannoo rukute jedhanii faannoo humni qilleensaa faannoo rukuteen egaa naannuma Walloo Kaabaa sana keessatti naannuma Gaashanaa sanitti jedhu akka jedhamaa jirutti humni qilleensaa faannoo kan rukutee dogoggoraanii jedhameeti aga ammaa kan himamaa jiru garuu dhuguma dogoggoramoo itti yaadames kan jedhamu gaaffiidha. Maaliif Abiyyii fi faannoon haala gaariidhaan waliin hin jiranii lamaanuu wal gaarreeffataa jiru. Abiyyi faannoon na ajajamuu didee na tuffatanii jiru ajaja koo jalaa bahanii jiru amma loltuu biyyattii miti ajaja keenyanii miti kan inni deemaa jiru jedhee komii qaba. Gama biraatiin warri immoo faannoo Abiyyiitu nu miisisee keessattuyyuu manni Amaaraa akka miidhamu kan godhe Abiyyiidha. Kanaaf Abiyyii fi hin ajajamnu kan duubattaa deebi'u kan maal jedhee kan naannoo Amaaraa rukuchiisaa jiruu fi kan Amaara gani Abiyyii jedhaniiti. Kanaaf tarii beekatiifis ta'uu ni danda'a akka ajajamaniif yookiin akka jilbeeffataniif hundumaafiyyuu egaa laallee isinitti himnaa waan jiru. Taanee oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin ergamtoonni Abiyyi walgahii akka hin gaggeeffanne dhorkamanii kana egaa akka isinitti himnee oolmaa Oromiyaa jalatti namoonni garaagaraa ergama yookiin ergama fudhatanii gara naannoo garaagaraa deemaa turanii isaan keessaa warri ergama fudhatee deemee tokko Awwaluu Abdiiti tokko Fiqaaduu Tasammaati. Awwaluu Abdii tarii Arsiin Harargee fi Shawaa Bahaa kana akka tasgabbeessuu fi komaandi poostii kana wajjiniin hojjetee akka naannoo sana keessatti wanta barbaadu godhuu jedhameeti kan yaadame. Kanaan garasitti deemee achiin booda gadda Shaashamanneetti namoota walitti qabee namoota muraasa walitti qabee nuti uummata Arsii maal goone uummata Arsii maal waan gooneef kan uummanni nu fudhachuu didee uummanni Arsii guutumatti nu jibbee jira biltsiginnaa jibbee jira. Kanaaf maalinni jennaan jalaa callisanii jedhanii namni deebisuuf dhabamee deebii jennaanii achi namni callisnaan mari'adhaatoo natti koottaa jedhee
mari'adhaa dura jedhee hawaasni guutuun jechuun bakka bu'oonni iddoo garaagaraatii Baalee keessaa, Arsii keessaa walitti dhufanii Shaashamanneetti akka mari'atanii jedhamee guyyaan qabamee galmi qabamee erga namoonni kunii dhufaniin booda komaandi poostiin walgahii gaggeessuu hin dandeessanii. Barri yeroo komaandi poostii jala jirrudha. Kanaaf komaandi poostii walgahii gaggeessuu hin dandeessanii jechuudhani dhorkee jira kan jedhu dhageenyee jirra. Kanaafi Awwaluu Abdii egaa aariifi kan inni deebi'ee jedhamee jira. Akkasuma ta'ee egaa Awwaluun ammallee iddoo baay'eetti adda dureedhanii kan namoota hiisisaa jiru, adda dureedhaan kan namoonni akka miidhaman gochaa jiru. Isa kana deebi'eessi Shimallis Abdiisaa almost hojii irra hin jiru jedhu kan hojii hojjechaa jiru Awwaluudha. Kanaafi bilbilees haa ta'u waan garaagaraa Abiyyee isatti bilbileeti kana godhi jedhee ajaja kennaaf malee Shimallisiin jaalalli isaanii dhumee jira jedhu. Gaafa ka'uu eeggachaa jira malee hojiirra akka hin jirredha kan dubbatamu. Gama biraatiin Fiqaaduu Tasammaa gara Wallaggaatti kan deemee Naqamtee taa'ee jira. Egaa Naqamtee taa'eeti achirratti uummata ijaaraa jira. Poolisoota, poolisii federaalaa fi poolisii naannoo ajajaati kan inni jiru. Kanaan egaa nama hedduu miidhaa jiru jedhamee jira. Gara Wallaggatti keessattuu Wallagga Bahaatti nama hedduu miidhaa jiru jedhamee jira. Kanaafi amma ijoolleen keenya yeroo sirriitti of eegdan, yeroo barbaachisaa ta'etti immoo yeroo tarkaanfii fudhatanidha. Akka dhaga'aa jirrutti Oromiyaa keessa iddoo baay'ee loltuun militariin biyyattii hin jiru. Militariin gara kaabaa deemee jira. Poolisii naannootii fi poolisii federaalatii. Poolisiin lamaaniyyuu hidhannoon isaanii kilaashii qofaadha. Nama shaniin bireenii tokko hidhatanii konkolaataa irratti bireenii tokko hidhatanii deemu. Kanaaf meeshaa waraanaa gurguddaas kan qabanii miti. Hunda caala kan hojii hojjechaafii jiru amma kaadiree warra milishaa gandaati. Haala ittiin milishaa gandaa kanas qabatanii waan kana keessaa baasanii milishaa gandaa kanaa Abiyyi harkaa dha'anii yookiin Abiyyi harkaa laamshessanii ijoollee uummataatiif qabsoo uummataatiif itti fayyadaman irratti hojjechuun barbaachisaadha. Keessattuyyuu qarshiin waan guddaa waan taphatuu fi namoota kana qarshiin hin kennamaaf taanan, namoota kana gargaarsi hin godhamaaf taanani namni meeshaa isaas gurgurachuudha duubatti hin deebi'u, gara waraanatti galuudhaafis duubatti hin deebi'u. Erga inni guddaan immoo qarshii otoo hin ta'in amantaadha. Oromooni haqa qaba, haqaaf falmata kan jedhu sirriitti hubachiisuun barbaachisaadha. Maaliif namni waan itti amanee fi wareegamaa kanaafi hojii guddaan biyya keessa isin eeggataa. Warri kanarratti warri qindeessitan, warri siyaasa irratti hojjetan, miidiyaanis akkasuma haqa Oromoo yookiin Oromoo maaf qabsaa kan jedhu kana haalan sirriitti hubachiisuun barbaachisaadha. Hubachiisuu dadhabuutu ammallee miidhaa guddaa nurraan geessisaa jira. Kan amma hojii hojjechaa jiru warra milishaati. Sanirraan kaadireen jira. Yeroo kanatti silaa qaana'uu qabna yoo dhuguma sirriitti nama keenya amansiisnee jennee Abiyyi gaafa walgahii waamu nama walgahii deemu arguu hin qabnu ture. Kaadireenii uummata kakaastee, uummata sodaachistes maalis goote sana goote. Yeroo qeerroo sanii kana gochuuf yaalanii ture. Booddeerra garuu hin dadhaban. Hin dadhabanii sana ammallee deebisanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Gama biraatiin taarifni geejjibaa haaraan bahuu fi taarifni geejjibaa akka bahu amma dubbatamee jira. Taarifaan dura waan tokko isinitti himnaa. Uummata Karrayyuutirraa kan nu gahee, uummata Karrayyuurraa wanti nu gahee jira. Kan isaanii isinitti himne achiin booda Salaalee keessattis wanta ta'e
isinitti himnaa dagaa akka nu caqastan isin gaafannaa. Egaa dhaamsa ergaa Karrayyuurraa Oromoo Maraafi jedha. Duguggaa sanyii gaafa guyyaa 23/3/14 abbootii gadaa Karrayyuurratti raawwatamee shanii caasaa mootummaa keessa jirtu kan duudhaa dhaadannaa dagattee juuntaa afaan Oromoo dubbattu kan dantaa dhuunfaa jettee uummata Oromoo fi bulchitu nyaattu raawwatame hanga guyyaa har'aatti namni 24 eessa buuteen isaanii hin argamne jedha. Kanaaf egaa akka achii nu gahetti warri kana raawwate warruma biyya bulchuudha, warra biyya bulchuun kan godhamedha. Kanaafuu nuti hin callisnu uummata Karrayyuu kanaafi sagalee ta'ii yaa qomoo koo yaa Oromoo jedhu dubbiin akkasii turee gaafa guyyaa kibxataa 22/3/14 galgala aanaa Fantaallee iddoo Haalam mukaa qarbataa daangaa Affaarii fi Karrayyuu gidduu jedhamutti walitti bu'iinsa ABO fi poolisii humna addaa Oromiyaa gidduutti gaggeeffameen poolisiin humna addaa Oromiyaa irraa namni 13 ABO'n ajjeefamee ture. Kuni kanumaan osoo jiru gaafa guyyaa roobii 23/3/14 sa'aatii 12 booddetti warri gadaa iddoo Karra jedhamtu qubatee kan iddoo muka qarbataarraa kallattii faallaa yookiin kaaba dhiyaatti argamu jiraatu poolisiin humna addaa biraa dhufuudhaan warra ABO yookiin dhufuudhaan warra ollaa gadaa marsitee turte. Warri gadaa kunis qaama waraanaa kan isaan marse arguudhaan akka waraanni kun hubatuu fi alaabaa abbaa gadaa baasanii argisiisanii turanii. Waraanichi osoo kana arguu ollaa seenuudhaan namoota dhiiraa walitti qabee isin warra gadaa miti ABO'dha shaneedha kana isintu nu fixee akkasumas ABO nyaachiftuu jedhee abbaa gadaa dabalatee namoota baay'inaan 40 ta'u bakka tokkotti walitti qabee akkasumas mana warra gadaa kana seenuudhaan qawwee sakatta'ee guuree ture. Sana booda namoota 40 kan abbaa gadaa dabalatee qabatee makiina irratti fe'uudhaanii fuudhee erga deemen booda iddoo gaara Meexxii jedhamu kan daangaa aanaa Fantaallee fi aanaa Boosat jidduutti argamutti makiina irraa buusuudhaanii maqaa namoota 16 kophaatti akka waan itti kennanii achi qabatee dhufeeti abbaa gadaarraa eegalee waamuudhaanii namoota kaan irraa adda baasee ture. Osoo isaan kana godhaa jiranuu makiinan V8 tokko dhufuudhaanii uummata irraa achi siquudhaanii poolisii humna addaa waliinii mari'atee ture. Erga mari'ataniin booda makiinattiin of duuba deebitee itti aansuudhaanii poolisiin uummata sanaa hundaanuu ija qabadhaa jettee turte. Warri ija qabatanii yeroo muraasan booda yoo banatanii abbaan gadaa dabalatee namootan 16 malee warri kaan bira hin jiranii fuudhanii deemanii jiru. Amma lafti si'a halkanaa'ee jira. Sana booda warri 16 abbaa gadaa dabalatee tarree
gadi ciisaa jedhaniini warris gadi ciisee sana booda poolisiin wal mormuu jalqabanii inni tokko ani harka kiyyaan Oromoo hin ajjeesu otoo jedhu inni biraa immoo maal kan isaan fixan suni Oromoo miti jedhanii wal mormanii sana booda ummatni warri kuni nu fixuuf ta'a baqannee hoo jedhanii wal gaafatanii warri gadaa kana keessa jaarsa kormaa gaara hidhe lamatu jira. Namni korma gaara hidhe kun akka aadaa Karrayyuutti waraana dafee hin seenu yoo seene immoo hin baqatu waan ta'eefi jaarsoliin lamaan duuti du'a waan ta'eefi tana jennee fiigicha irratti hin dhumnu cinaadhaan ciniinnadhaa jedhanii baqachuu didanii namoonni hafanis abbaa gadaa dabalatee ciniinnadhaa jedhanii ciisuu jalqabanii ergasii nama qarqara ciisuu kan jalqabaa dhahanii ajjeesanii ergasii namoota 16 keessaa namoonni lama kan qarqara gama kaan ciisanii lamaan biraa baqatanii rabbiin baasee galanii rakkoo jiru namatti himanii yoo isaan dhufanii abbaan gadaa dabalatee namoonni 14 gadi hafanii ajjeefamanii jiru. Akkaataan ajjecha abbaa gadaa Karrayyuu kana fakkaata namoonni 24 eessa buuteen isaanii akkanaanii dhaabame. Qaamni mootummaa kan aanaa fi godina bulchus iddoo abbootiin gadaa itti ajjeefamanii fi sirna awwaalcha isaaniitis hin argamne. Waan biraa dhiisati ibsa gaddaa kan sobaa kaanuu kan abbootiin gadaa 14 ajjeefaman miseensi gadaa 24 eessa buuteen isaanii dhabame komishiiniin aanaa Fantaallee hanga har'aatti hin maxxansine. Baay'ee nama gaddisiisaa jedha. Maddii odeeffannoo kana namoota dhugaadhaanii sanyii irratti raawwatame duguggan sanyii irratti raawwatame keessaa 2 kan baqatan rabbiin baasee galanni isaantu nuu kenne. Kanaaf egaa kana fakkaata wanti naannoo sanatti ta'e egaa kana har'a abbootiin gadaa walitti qabanii kan sirbaa oolanii kan Abiyyi abbichuudha abbaa biyyaati abbaa biyyaa keenya abbaa maalii keenya jedhanii rabbii galannaa qabu kan abbaa gadaayyuun jedhini jarri haala kanaanii egaa qarshiin agas nama dubbisa jechuudha. Kana duraanii yeroo irreechaa sana abbootii gadaa muraasa wayiiti bilbilee akkamitti jirtu maaltu jira irreecha kana maali qophaa'aa jirtu jedhee dursee bilbileen ture yeroo sanitti abdii kutatanii nuti ammatti qarshiin qabnu nama qarshii nu gargaaru nu barbaade walgahii geggeeffannaa qarshii tokko malee akkamitti walgahii geggeeffannaa jedhanii ture. Amma akka argaa jirrutti egaa wantichi kan mul'achaa jiru qarshii hedduu argatanii fakkaata. Qarshii hundumtuyyuu qarshii baay'inaan Abiyyi qarshiitti kenneeti achiin booda kan humna qarshiitiin kan isaan dubbachaa jiranii tokko tokko inumaayyuu waan hin taane kan dubbachaa jiranii tokko tokko amma tokko akkuma abbaa gadaa fakkaachuudhaaf yaalanii jiru. Garuu dhugaa jirtu asirraa baruu qabu. Mootummaan qoratee itti mun jiru. Isaan deemanii maaliif hin qoranne akka abbaa gadaatti isaan deemanii Karrayyuu dhaqanii abbootiin gadaa kun akkamitti ajjeefaman jedhanii maaliif hin qoranne maaliidha kan isaan mootummaan ofii isaatii ajjeesee ofii amanu kunoo nutti himee jira. Even poolisii keessaa ani ajjeesu gaafa jedhu ajjeesi isaan kun Oromoo miti jedhani. V8 dhaqe abaawoon V8 dhan deemaa. Lammaffaa okay abaawonni maybe akka isaan jedhanii haa jennu warri 24 sun eessa ga'an eessa dhaqan aga ammaa eessa jiru maaliidhaaf sana ifan baasne
poolisii miti kan fuudhee deeme, poolisii miti kan qabee deeme. Wayyaa poolisii uffatanii jiru waan hunda kan poolisiin qabu qabu. Kanaafi kuni waan ifa jiru akkasitti ganuuni waan nama gaddisiisudha. Dhimmi abbootii gadaa kuni egaa gadaa qabna malee abbaa gadaa hin qabnu kan jedhu suni dhugaadha. Abbootii abbootii gadaa jedhaman kanaaf jennee gadaan jibbinu, gadaan yeroo hundumaayyuu nuuf mirga keenya, nuuf dhaabataa, nuuf ta'a. Siistamni kun kan keenya nutu bara rakkoo keessaa baasuudhaaf uummate. Kanaafi gadaa itti boonna, gadaatti oomiyyuu itti boonna. Abbootii garaa kuni garuu hedduun isaanii guyyaa muraasa tafe akka Abiyyi wajjin hin rakkannu. Kan Booranaas waggaa 4 tafe, kan Tuulamaa waggaa 3 tafe, kan Gujii waggaa 3 tafe, kan Maccaas waggaa 4 tafe. Kanaaf hundi isaaniiyyuu warra deemanidha. Guyyaa waggaa 1, waggaa 2, waggaa 3 booda ofirraa gaggeessina hunduma isaaniiyyuu. Garuu namni rakkisaanii fi namni ummataaf hin taane, biyyaaf hin taane yeroo kamiyyuu aangootti dhufaa. Naazinis aangootti kan dhufe filannoodhumaani karuma dimokiraasii jechuudha. Asittis Ameerikaanii pirezidaantii akka Tiraamp fa'aa arganii jiru. Kan Ameerikaaf hin taane booddarraa kun filannoodhaan ofirraa gaggeessanii abbootii gadaa kanas ofirraa gaggeessan. Garuu duuti abbaa gadaa bara gadaa kooti, bara gadaa abaluu akkas ta'e jedhamudha. Bara gadaa kanaa ummataaf otoo hin ta'in mootummaa waan xinnootti kenneedhaaf, waan qarshii 1,000 yookiin 2,000 itti kenneedhaaf ija dunuuffatanii deeggaranii fi ija dunuuffatanii ummata isaan filate kanatti faallaa dhaabbachuun kuni yeroo kamiyyuu gadaa kamii keessayyuu gadaana isaan godha. Gadaa kamii keessattiyyuu gadaan isaan yaadatu hin jiru. Gadaan ummanni isaan yaadatu hin jiru. Bara gadaa isaanii, bara gadaa gadhee, bara gadaa gadi galoo, bara akkasiiti kan isheen ta'u. Yeroo hundumaa yoo eebbi gaariin gadaan kee gadaa milkii haa ta'u, gadaan kee gadaa bilisummaa haa ta'u, gadaan kee gadaa quufaa haa ta'u. Gadaan isaanii waraana, gadaan isaanii gantuudha, gadaan isaanii garaadha, gadaan isaanii gadaantummaadha. Kanaadha kan isaan faarsaa oolanii. Egaa kana akka dhageenyetti qopheessaniiti barreessituma biiroodhuma Abiyyi barreeffameeti isaanitti kan ergame jedhame, isaanitti ergame achiin booda kana jettu jedhaniiti filataniiti. Kan isaan jedhanii propagaandaa Abiyyi amma dhaqeen duuleen mo'adhee sanas of keessaa qaba. Isas dhaqee mo'adhee maalii of keessaa qaba. Lammaffaa hin duulla nutis abbootii gadaafaa jechaa ture kan abbaan gadaa Booranaa suni. Xannoo namni baratellee silaa isaan keessaa yoo xannaate ija yuunivarsiitii argeera namni kuni. Garuu hagas gadi bu'ee nuti hin duulla jechuun abbaan gadaa tokko duuluu miti yoo otoo caffeen hin eeyyaminii fi naannoo saniyyuu ba'uu hin danda'u akka seeratti. Kanaafi abbaan gadaa suni ofii isaatiin nan duula jedhuu miti. Ummaticha caffeedha kan isa murteessu. Yaa'ii isaati kan isa murteessu. Kanaaf egaa booddee qorannoon dhiyaachuun isaan oolu baay'ee isaanii isaanuma keessa fakkeenyaaf goobanaa hoolaa hidhuudhaaf akka barbaadaa turan quba qabna hin dubbannu malee. Mootummichi isaanii har'aa jala fiiganii tajaajiluudhaaf barbaadan kuni. Kanumaan gara Salaaleetti deemna. Salaales namoota hedduu miidhaa jiru jedhanii jiru. Namoota baay'ee mana irratti gubaa jiru jedhanii jiru. Kuni egaa kan ta'e kaleessa dheengaddaa kan ta'edha. Akka namoonni gara sinuu gabaasanitti ABO deeggartuu kanaafi
loltuu qallabduu jechuudhani ummata hedduu miidhaa jiru. Kuni aanaa kuyyuu fi abootetti ummatni maaliif waboo qallabduu jechuudhani ummata buqqisaa jiru. Waraana egaa itti ergee poolisoonni hedduun ummata dararaa akka jiranidha. Waraanni gara humna waboo jirutti baay'inaanii sochoosaa jira. Amma waraana baay'ee garasitti egaa Salaalee keessatti iddoo baay'eetti humna sochoosaa akka jirudha. Kanaafi yoo dandeesse uummanni fi waraanni waboo akka of eeggatu nuuf dhaami jedhanii jiru. Wallagga keessatti immoo iddoo baay'eetti humna waraanaa guddaa galgala kanaa bakka waboon jiru qubachiisee jira. Borirraa jalqabee opereeshinii jalqabuuf jedhamaa jedhee jira. Namni nu erge kuni Wallagga duula Minilik kan jedhanii jalqabanii bubbulee jira. Kanaafi aanaan ani itti dhaladhetti aanaa sana maqaa hin dhoofnu ijoollee dubartoota manatti naqanii ibiddaanii gubaa turanii warra dhiiraa immoo ni rashanuu xiyyiitidhaanii. Isa kaan harka irraa muruu, isa kaan qaama saalaa irraa muranii rakkoo guddaadhaaf saaxilaa jiru jedha. Egaa walumaa galatti amma wanti godhamaa jiru beekamaadha. Wanti godhamaa jiru amma wanti argaa jirru duulli haaraan banameeti kan jiru. Duula haaraa kanaanii amma kan kaabaa kanaa Abiyyi Gootaa, Abiyyi ilmi uummataa, ilmi egaa goonni jeneraalli inni duulee achiin booda wayyaanii baaseera. Waan bal'inaan wanti suni gabaafamaa jiruuf jechuudha. Kan Oromiyaa kana garuu waraanni gaggeeffamaa akka jiru, opereeshiniin akka jiru, namoonni akkuma warra kaabaa sanii sadarkaa ministeeraati irraa jalqabanii kaaba deeman kana Abiyyi irraa jalqabee hundi gara kaabaa deeman kana kan Oromiyaa immoo Oromiyaa irraa hundi isaanii deemanii akka kanarratti hojjechaa jiranii hin gabaafamu. Waraanni gaggeeffamaa jiru kun hin gabaafamu, hin dhokfama. Lafa jala akka waan tokko hin ta'inii jedhamee garuu qophii guddaatu godhamaa jira. Qophii guddaa gochuudhanii egaa kanas duula Oromiyaa deebisanii harkatti galfachuu kana jalqabanii jiru. Kanaafi wanta kanaa dhaga'uudhanii qophii akka gootan isin gaafannaa. Ittaanee kan jiru taarifni geejjibaa haaraan bahuu fi kana isinitti himne taarifni geejjibaa kuni tarii torbanoota dhufu keessatti hin ba'a jedhamee yaadama. Egaa amma boba'aan dabalee jira. Boba'aan yeroo tokkotti qarshii 6 ol dabalee haa ta'u malee taarifni geejjibaa gammaa hin daballe. Kanaan warri abbootii geejjibaa miidhamaa jiru akka nutti himanitti boba'aa gatii guddaadhaan bitanii garuu ummaticha immoo karaa biraatiin tajaajilaa jiru. Amma isas irra deebi'amee hin ilaalamaa. Geejjibni taarifni haaraan hin ba'a jedhamee jira. Akkasuma ta'eyyuu egaa taarifni haaraan gaafa bahu jireenyi caalaa akka ammaatudha. Amma kana caalaa keessattuu dameen tiraanspoorteeshinii waan hunda waan ol kaasuu fi kanumaan oduu itti aanutti deemnaa. Masaraan mootummaa gubatee jira. Masaraan mootummaa kuni Ambootti kan argamudha. Masaraan mootummaa Amboo sun egaa baay'inaanii poolisoonni kan keessa jiraatanidha. Dura Haayile Sillaaseen bara 1948 jalqabee achitti ijaarate yeroo Amboo deemee achi keessa bulaa ture.
ta'u malee ammatti keessattuu bara wayyaanee sanii badii guddaan kan itti gaggeeffamaa turedha. Achitti nama geessanii torchi nama gochaa turanii nama baay'ee achitti torchi godhanii egaa ammaaf maqaan dhoofnu malee biyya alaa waan jirraaf malee namuma nutti dhiyaatus hedduu baay'ee achitti dararanii jiru. Kanaafi manichi suni gaafa kan itti dararu gaafa kan poolisootatu keessa jiraata. Amma ibidda ibsaarraa ka'ee jedhamee jira. Ibsaarraa kan ka'ee ibiddi itti qabatee garuu baay'ee hin gubanne bahee jira. Uummanni naannoo bahee ibiddarraa dhaamsuudhaani miidhaa hamaan irra hin geenye jedhamee jira. Kanumaan egaa oduu itti aanutti deemnaa. Oduu itti aanuni oolmaa addunyaa deemnaa. Oolmaa addunyaatiin Ameerikaan murtiif rakkachuu himamee kana Ameerikaan kan dubbatte galeessaa Breed Shannon itti gaafatamaan koree haajaa biyya alaa Ameerikaa CNN wajjiniin haasawaa godheeni akka CNN jedhuu fi akka amma mul'achaa jirutti dhugaan jiru Itoophiyaan yookiin Abiyyi Ameerikaa tuffatee jira. Ameerikaa tuffatee jira. Ameerikaa ammatti Ameerikaa tuffachuudhaani Ameerikaa waan jette didaati kan inni jiru. Hunda caala egaa amma waan diddaa wayii kaasanii jiru. Diddaan isaanii maalii ta'ee niyookolonaayizimiidha. Warri dhimma keessoo keenyaan galinaa birmadummaa maalii jedhu. Gara tokkoon waan hin fakkaanne wayii odeessu. Gara tokkoon Pan-Afrikaanizimii jedhu. Pan-African jedhu. Pan-Africanism jechuun Africa Unityidha. Africa Unity jechuun immoo daangaa Euroopan warri koloneeffattootaa kuni dhaabe sana balleessuudha. Sana balleessanii daangaa sana daangaan hin jiru jedhanii daangaa balleessanii biyya Afrikaa tokkoomtee ijaaruudha. Sana jechuun birmadummaa hin qabu. Birmadummaa balleessuu jechuudha. Konseptii birmadummaa kana balleessuu jechuudha. Maaliif Keeniyaan Itoophiyaadha, Itoophiyaan Keeniyaadha. Sanaaf Itoophiyaa Keeniyaa waan jedhamuyyuu hin bada iddoo sanitti. Tokkummaa Afrikaa, tokkummaa biyyattii kan jedhamus hiikan qabu gaafa san. Tokkummaan warri afaan tokko dubbatu, afaan tokko waan dubbatuu fi walitti aanaa isaan wal deeggaruu walitti dhufu. Daangaan warra afaan tokko dubbatu gargar qoode kuni hin bada keessa. Kanaaf Sumaaleen walumaa galatti afaan tokko warri dubbatan kuni daangaan isaan jidduudhaa badeeti achiin booda waliin ta'uu jechuudha. Tigreen Eertiraatii fi Tigraay Itoophiyaa akkas wajjiniin dhaabatu. Beenishaangul Gaambeellaa, Anyuwaaq Gaambeellaa fi Itoophiyaa Gaambeellaa fi Suudaanii kibbaa keessa jiru walitti dhufaa jechuudha. Oromoon Keeniyaaf Oromoon biyya keenya walitti dhufaa jechuudha. Kanaadha kan Pan-Afrikaanizimiin qabu. Kanaaf Abiyyi dhagayeetuma malee Pan-Afrikaanizimiin maal akka ta'e hin beeku, maalis hin beeku, na fayyada jedheetuma qofa akkasitti deema. Kanaaf walumaa galatti egaa CNN irraa fi namoota garaagaraa irraa kan hubachaa jirru Ameerikaan akka Abiyyii fi Itoophiyaan isaan tuffachaa jiranii akka kan ergaan darbaa jiru. Kana jechuun egaa konsekweensii guddaa fiduu danda'a, dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Maaliifii iddoo faallaa isaanii deemaa waan jiraniif iddoo tokko tokkotti ifattis dubbatanii jiru. Diina keenyarraallee haga meeshaa waraanaa bituu deemanii jiru. Nuti otoo hedduu isaan gargaaru nuti harka irra qabnu otoo lakkii jennuuni jedhanii jiru. Kun egaa maal nutti agarsiisaa hagam akka wal diddaa jiranii. Sana wajjiniin egaa wanti nuti rakkannee jedha amma akka inni dubbatutti wanti nuti rakkannee tokko araarsuudha. Araarsuu barbaadna. Araarsuu barbaadnu lamaanifiyyuu looguun qabu. Lamaanuu walqixa laaluu qabna. Lamaanuu ija tokkoon laaluu qabna. Yoo balleesse Abiyyi balleesses yoo warrillee balleessuu baate
waan looguu hin barbaanne fi lamaanuu akka waltaan akka araarama waan barbaannu fi lamaanuu qixuma tokkoon balleessitan jenna. Kanaafi kanarra jirra. Qaamni tokko asuma State Department keessa Ameerikaa keessa qaamni tokko nuti lamaanuu qixa ilaallee walitti araarsuu qabna malee gara tokko balaaleffachuu hin qabnu jedha. Gama biraatiin immoo warri lakki araara duraa gargaarsa namaati kan barbaachisu. Gargaarsa kana kennuu qabna. Kanaafi warra gargaarsa gufachiise kana hundumaayyuu itti dheekkamuu qabna. Abiyyi gargaarsa gufachiiseera. Kanaafi itti dheekkamuu qabna. Gaafa itti dheekkamne immoo loogiidha jedha. Araara sanadidha. Gara tokkoon yoo jedhanii nooma jalqaba namaaf yaaduu qabna. Gargaarsi nama barbaadu nama sana bira ga'uu qaba. Kanaafi kanarratti hojjechuu qabna jennee jirra. Kanaaf iddoo lamatti hiramneeti jirra jedheeti kan inni dubbate. Walumaa galatti egaa Eritiriyaan amma poortii ishee akka gargaarsi kun galuuf akka eeyyamtu gaafatamtee jirti. Eritiriyaan tole hin jetti hin jettu gana gaafidha. Ammaaf garuu Eritiriyaanii baay'ee dhiibbaa irraan gahaa jiru. Uummanni addunyaas Eritiriyaan diddee jennaani kun adabbii guddaadhaaf ishee saaxiluu danda'a. Isheenis dhimma Tigraay kana keessa caalaa akka galteetti ilaalamuun adabbii guddaa jala ishee galchuu danda'a. Kanatu jira karaa kana Teodiroos United Arab Emirates jira. Egaa Teodiroos Adaanom har'aa gara United Arab Emirates deemee jira. Kanaan egaa mootii biyyattii wajjiniin akka mari'ateedha kan dubbatamaa jiru. Dhimmi marii isaanii waa'ee World Health Organization iti WHO jechuudha. Waa'ee sanaatii fi United Arab Emirates akkamitti gargaarsa akka gootu COVID waan kana ilaallateeti jedhama. Haa ta'u malee kophaatti waa'ee Tigraayis mari'achuun isaaniin akka noolledha. Kanaafi Ameerikaanis Jeffrey Feltman ergiteerti egaa Jeffrey Feltman dhaqee Turkii fi United Arab Emirates gargaarsa meeshaa waraanaa kana dhaabuu qabdu kana Breed Shananis dubbatee jira. Kanaaf waan kana dhaabuu qabdu jedheeti akeekkachiisa jedhameera. Misiriin immoo Chaayinaa akka qabdu jedhameera. Inni garasitti erga deemee Misirii wajjiniin mari'ateen booda Misiriin Chaayinaatti dubbachuudhaani Chaayinaan ana sii wayyamoo Itoophiyaa sii wayyaa jechuutti akka deemaa jirtudha kan nageenye. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya irraa kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo hundumaa filannoon keessan Simbirtuu Miidiyaa ta'u.